yeroo ammaa kana keessa jechuudha wanti nuti baqachuu qabnu wanti nuti irraa of eeggachuu qabnu bineensa isa bosonatti galu nu nyaata nu miidha jennee isa bosonatti galu bineensa otoo hin taane nama akka bineensaatti gogaa namaa immoo uffatee nama fakkaatee nama gidduu ooludha jechuudha. Baay'ee irraa of eeggachuu kan qabnuu fi baay'ee baqachuu kan nuti qabnu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Mudannoo har'a na mudate tokkoon isinitti hima. Mudannoo koo kana kan inni isinitti himuuf immoo namoonni irraa akka of eeggataniifidha jechuudha. Akka gowwoomfamanii miidhaarra hin geenyeefanii ganama osoo dhuman daandiirra deemaa jiruuti namichi tokko dugda koo duubaan dhufee Naatu jennaan abeet jedheen garagalee ilaalee jechuudha. Achi booddee ati waa'ee baazaarii waan dhageesse qabdaa dunkaanni sun kan baazaarii sanaa dhaabbateedha maal laan jechuudha. Dunkaanni wayii fuuldura keenya dhaabbatee jira. Kattaa naannoo Oromiyaa Intarnaashinaal Baankiitti jechuudha. Achiin aaraa isa miti jedheen wanta dunkaanichi dhaabbatee fi fittan himee jechuudha. Achiin ati waa'ee baazaarii kanaan dhageenya jennaan kan maaliitiin noon jedheen. Achiin ayyaana kanaaf wajjin wal qabatee diyaasporoonni namoonni biyya alaa jiranii uummataa fi wantoota bitanii gatii gadi bu'aadhaan akka bitatanii fi qaala'insa gabaarraan kan ka'e namoonni miidhamaa jiru jedhanii akka bitataniif galmaa'anii koppoonii baasifatanii akka isaan fudhatanii godhaaf jiru. Kalee saraa kaasee namoonni galmaa'aa jiru maal naan jedha. Ani immoo nageenya waan akkasii lakki anoo nageenya jedheeni. Bira darbuuf gaafan jedhu kunoo ani iyyuu koo deemaan jiraati barbaaddu ati meeshii gaafadhu naan jedha jechuudha. Dubartiin tokko immoo fuuldura keenya deemaa jirti. Naxalaa akkasitti uffattee akka nama beeta kiristaaniidhaa deebuutti qeexama harka isheetti baattee deemtee jechuudha. Achi gaafanni meeshii gaafadhu waa'ee isaa gaafa jedhu isheen daftee garagaltee na ilaalteet mindinoo naatee jennaan isa gaafadhu mee anuun beeku waan inni jechaa jiruun jedheen. Achiin waa'ee baazaarii sanaati waan dhageessan qabdu jennaan ani koo kaleessa galmaa'ee tan ammayyuu achiin deemaa jira. Kaleessaan fudhadhaniyyuu ture alaafiin na jalaa ba'ee ture kanaafan galee ammamoo achiin deemaa jira jette. Achiin maayinniin jedheen isheenis akkuma inni jedhetti namoota biyya alaa jirantu ayyaana kana wajjin wal qabatee namoonni gatii gadi bu'aadhaan meeshaa barbaadan akka fudhatanii fi haala mijeessanii birrii 15 qofaan kanatti baafattee fudhattu jettee mattaawaqaa homaayyuu gaafatu jennaan Oromaan gaafatu naan jedha. Akkamitti wanta akkanaa kun mattaawaqaan gaafanne jennaan hin gaafatu namuma ta'etu dhaqaniiti galmaaniitiin fudhatu. Achi booddee xiqqoo akkas Oromiyaa Intarnaashinaal Baankii bira ol darbineeti osuma deemaa jirru jechuudha. Namichi tokko fuuldura keenya immoo deemaa jira. Alaafi sun xayyiquuti jette. Achi booddee nan shakke jechuun inni namichi inni dura waa'ee kanaa waan beektu qabdaa jedhee na gaafate dubartittii bira gaafa ga'u ishee gaafadhu naan jedhe. Ishee immoo gaafan gaafadhu isheen immoo aniyyuu galmaa'ee kaleessa fudhadheera jette. Odeeffannoon akka kanaa immoo tasumayyuu hin jiru hin dhageenye jechuudha. Achi booddee gaafa xiqqoo ishee immoo siqnee jennu namicha isa tokkoon immoo alaafiin iyyuu kunoo isa kanaadha jette jechuudha. Achi booddee ani tilaantaa itoonyaallee isin gaafadhaa isin aaraadha waan ta'eef haasofsiisaa jette. Achi booddee namtichi dhaabbatee nu eege jechuudha. Achi namtichi inni jalqabatti waa'ee kanaa beektaa jedhee na gaafate namichicha bira geetu አባት ለባዛሩልን ጠይቅ ነበራ ጀደን ጀቹ ከዛም በኋላ እዚህ ከውጭ አይጠየቅም ቢሮ እዚች ጋ ነው ገብታችሁ ተመዝግባችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ጀደኔ ተቹ አቺን ከማጋ ነው ያላችሁ ጀዴ ጋፈናን እሺ ወሌን ጀራጀ ጁማን ገረገሌ ነው ይላለት አንቺን መውሰድ ትፈልጋለሽ ምናምን አንጀደ አው ምንድነው ጀናን ኮታ ጋ ቢሮ ደምተኒቱ አቺት ገልሞፍተኒቲን እንፉዳቱ ጀደቹ አቺን ጥቆሽ ያከስታር ካንፊለማዊ ጋፈተር ካንፈኔ ጀኑ አስፋልቲ ጫፊ ቀበቴቱ ኮንኮላታ ወይ ዳበቴ ጀር ግን ኑ ኮንኮ መኪና ውስጥ ግቡ ጀናን እንዴ በመኪና ነው እንደሚከዳው እንጀደን አቺን መኪናን አንዴ ማማቲ አሲዳ ዶከና ዳዋንቴፍ ገሩሞ መኪናን አዝራ ዋንቴፍ ኢሲናንጌሳ ኮታ ቢሮ ደምቱ ጀ achi bode no anu ndemu jedhen nan didechu achin dubartitti arana namantu ani ko dubarti dani si wajjin anjira maan sodaata kottu seeni nan jettechu akkan konkolaataa keessa galu na dirqisis araan kana keessa hingalun barbaadun fudhadhu jedhen nan deebi'etan bakka hojii kootii deeme jechuudha inna osoo makiina sana keessa galee osoo konkolaataa keessa galee
na fuudhanii iddoo biraatti na dabarsuu danda'u. Iddoo na geessanitti maal akka isaan na gochuu danda'a na ajjeesuu iyyuu danda'u jechuudha. Ofii namanne dhugaa deddeebiseen boorsaa koo ofii ilaalan ture waan wayii na tuqanii meeshaa koo narraa fudhatan natti fakkaate ture jechuudha. So baay'ee haala kanaatiin namoota baay'ee gowwoomsanii namoonni kun nama nagaa fakkaatanii dhaabbatanii wal qindeessanii immoo akka nama wal hin beekneetti sababootuma garaagaraatiin namoota ajjeesuu danda'u, saamuu danda'u, waan barbaadan namoota irraan geessisuu danda'u jechuudha. Kanaaf osoo ani konkolaataa sana keessa seenee waan isaan na godhan ani hin beeku, Waaqayyo duwwaa naa beeku. Tariitii na saamuuf ta'uu danda'a, na ajjeesuuf ta'uu danda'a, bicha haala dhugaa dubbachuudhaaf hin beeku. Waaqayyo isinaa eegu namni baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee of eeggadha. Namni kamiyyuu sababa ta'eetiin akka isin konkolaataa keessa seentan isin gowwoomsuu danda'a. Iddoo kana waan ta'etu jira jedhee isin fuudhee deemee lubbuu keessan irraatiin balaa geessisuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo godhaa isiniin jechuun jaalladha. Dhugaa dubbachuudha. Ana baay'ee na ajaa'iba jechuun. Ergasii gaafa abbaa manaa kootti immoo osoo wajjin deemte koo si fuudhanii biyya biraatti si dabarsuu danda'u, si ajjeesuu danda'u. Naan jedhee nda'uum akkamitti wajjiniin tarkaanfii tokko tarkaanfattaa yeroo sana hin beeku jettee bira darbuu qabda naan jedhe jechuudha. Gaafan akkanatti ilaalu isheen immoo nama beeta kiristaaniidhaa dhufu fakkaatti qeexama baatti naxalaa uffatteetti namichi immoo nama guddaadha jechuun namoota akka kanaati jedhee yaanne jechuudha. Kanaaf baay'ee of eeggachuun gaariidha. Bara baay'ee sodaachisaa namni bineensa walitti ta'e keessa waan jiruuf namni qarshii argachuudhaaf faayidaa garaagaraatii fi lubbuu walirratti balaa guddaa geessisaa waan jiruuf of eeggadhaa isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo isin haa eebbisu, Waaqayyo isin haa eegu.